Ashama harka fuune kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti Waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kooti. Egaa akkuma beekamu warroonni mana kanaaf haarawaa taatan like, share, subscribe gochuudhaan nu jabeessaa isiniin jechaa. Egaa har'allee viidiyoo qabadhee isinii dhufeera. Viidiyoo akkana isinii hojjechuun muudhaafin jira. Garuu hojjechuun dirqama mataa kootiiti. Ofis fayyadaa isinis fayyaduun dirqama kootii waan ta'eef jechuudha. Namni mul'ata qabu viidiyoo kana hordofa. Bakka yaadi ga'u abjuu isaa galmaan ga'achuuf viidiyoo kana yeroo yeroon hin hordofa. Viidiyoo akkanaa nu yoon dalaguu addaan kute maaf nuuf hin dalagne jedhee nu gaafachuu danda'a. Kanaafuu kan mul'ata qabu sirriitti hordofaa. Boru mul'ata keessan galmaan ga'uu dandeessu. Ani asumarraan gara viidiyoo kiyyaatti isin dabarsa. Warroonni mana kanaaf haarawaa taatan laayikatti hin dagatinaa isiniin jedha. Guyyaa ati milkaa'uu eegaltu jedha mata dureen. Maal jedha? Guyyaa ati milkaa'uu eegaltu jedha. Sirriitti hubadhaa. Yeroo ati waan haarawaa jalqabdu dhugaan ati beekuu qabdu namni si deeggaru muraasa. Yeroo ati wanta tokko nan hojjedhaa, nan godhaa, narraa hubadhaa, waan kana jalqabuun barbaada, hojii kana hojjechuun barbaada jettee sammuu kee wajjin haasoftee deemtee nama wajjin yoo mari'attu garuu namoota ati na deeggaru jettee yaadde keessaa harka 100 keessaa harki takka yoo si deeggare jechuudha. Kanaafuu yookaan immoo dhabamuu danda'a. Kan si deeggaru dhabamuus ni danda'ame. Wanti kun hin fayyadu sin jedhu ni ulfaata. Miidhaa qaba. Karaan kun sirrii miti. Siif hin milkaa'u jedhanii sitti iyyu. Sababbiin isaas ofiif sammuun waan ati hojjechuuf kaate hojiitti hiikuu miti. Yaada isaayyuu waan hin qabneef jechuudha jarri. Jarri yeroo hundumaa laayifii yeroo kaan wajjin dabarsitan barbaadu malee ati karoorri kee sammuun kee akka jijjiirama barbaadu isaan hin beekan. Akkuma isaanii san yeroo hundumaa bakkuma isaanii san takka argamtu barbaadu waan ta'eef isaan ati wanta ati yaadde kana qubaayyuu hin qaban. Yoo dhattee itti himtu sitti kolfanii si qaanichanii si biraa deemuu danda'u. Kanaafuu waan gochuu qabdu san namoota hedduun mari'achuu osoo hin taane sammuu keetii mari'achuudha jechuudha. Inumaayyuu akka ofiititti waan si ilaalaniif waan isaaniif hin danda'amneef atillee waan hin dandeenyetti fakkaata jara kanneenitti jechuudha. Siif galee ani abjuun qaba jettee yoo dammaqxee kaatu namni hundi harka siif hin rukutu. Diinni kee inni jalqabaa sammuu keeti. Sammuun kee akka hin dandeenye haalan sitti hima. Yoo danda'es haalan sitti hima. Ati yeroo hundumaa namni harka akkasii rukutu osoo hin taane sammuu keetiin mari'achiiftee sammuun kee akka harka sii rukutuuf wanta kana ninjifata. Sammuun kee ninjifata yommuu ta'e ati sirriitti itti yaaduu qabda. Yommuu gadi baatu immoo qaamonni hedduun ati hamileedhaan na simatu jettee eegdu waraana sitti banu. Sanuu nama sitti dhiyaatu irraa mormii guddaan si mudachuu mala. Maatii hiriyyaa fira ta'uu danda'a. Hin beekamu waan ta'eef. Kanaaf yeroo kanatti haalota abjuu keessatti sumii darbatamuu irraa of eeggadhu sirriitti. Sumii sitti darbuu danda'u. Kan sammuu kee sirriitti hadoochu irraa of eegitii fagaadhu. Maaliif jennaan ati sammuu kee kutatee ka'e taanan namoonni sammuu keetti sumii naquu barbaadan karaatti wanta san akka hojjettu kan hin barbaanne mul'ata keessan akka jalqabdu kan hin barbaanne hedduu ta'uu danda'a. Yeroo kana immoo ati immoo gaafa kanaaf kaatu namoota summisiif yaadan irraa sirriitti of eeggannoo godhachuu qabda. Abjuu kee namoota si gachisiisan irraa hin tiksitu taanan hin eegdu taanan sin jettee nama argitetti himta taanan ati yoom taate cabdeetuma karaatti hafta waan ta'eef of eeggadhu. Qaama duubatti si harkisu kamuu irraa fagaadhu. Irraa citii deemi. Namoota kaayyoo keessan irratti
kunisiif hin ta'u, kunisiif hin danda'amu jettee yaaddu hundumaayyuu irraa fagaachuu qabda. Yeroo hundaa nama mari'achuu ibiluu nan mari'adha. Ibiluu nan akkas godha osoo hin taane sammuu kee qofaan mari'adhu. Sammuu kee amane taanan waan tokko sammuu kee amanee fudhate taanan namni sin barbaachisu jechuudha. Hamma abjuu fi mul'ata kee galmaan geessutti kutannoo qabaadhu. Itti fufii jabaadhu hojjedhu. Injifachuuf yaali. Yeroo hundumaa tarkaanfiin kee ati barbaaddu sun fuulduruma ta'uu qaba malee duuba ta'uu qabu. Kotteen kee yeroo tarkaanfattu al tokko namni tarkaanfatu miti yeroo tarkaanfatu tokko duuba ta'a tokko fuuldura ta'a tokko duuba ta'a tokko fuuldura ta'a. Isa duubatti ta'uusaas garuma fuulduraatti fiduu qabda malee duubatti deebisuu tasumallee hin qabdu jechuudha. Yeroo ati jabaattee bakka yaaddisan geechu warroota si kuffisuu yaadassani isaan dhagahuu diddee gaafa kuttee deemtu gaafa galma kee bakka yaaddisan gahuu deemtu namoonni kaleessa si kuffisuuf barbaadan namoonni kaleessa si cunqursuu barbaadan sun har'ammoo maal ta'u dhufanii suuraa si wajjin ka'u. Dhufanii ishiin nama akkanaati bar nama akkanaa turte intala akkanaa kutattuu akkanaa turte kinoo as geecha siin jedhu kan kaleessa quba sitti qaban har'ammoo harkasii dha'uuf deemu. Kan kaleessa afaan sitti baasan har'asiif ililchu. Isaan keessaa immoo ammas milkaa'uu kee kanatti kan jibban jiraachuu danda'u. Milkaa'ina kee kanarraa duubatti kan si deebisan jiraachuu danda'u. Garuu ati hundi harka naa rukutee har'a milkaa'ee as ga'e naaf rukutame naaf ililchame naaf tokkoomame naaf dhugoomame jettee gaafa yaaddu kan si kuffisu immoo jiraachuu mala waan ta'eef shakkii keessa keetti uume. Namoota si wajjin kolfan hundaaf hin kolfine. Aguma fedhellee yoo ta'e ilkaan kee nama hundaaf yoo gooteyyuu garaa kee nama hundaaf hin godhin. Akkuma Oromoon ilkaan nama hundaaf garaan garuu kan nama tokkooti akkuma jedhamu icciitii kee yeroo himattu nama tokko qofa godhadhu jechuudha. Hin baay'isin hiriyyaa hin baay'isin milkaa'uu yoo barbaadde. Akkasii sinin jedha kabajamtoota keenya ani viidiyoo kiyyaarraa sumarraa nan goolaba waan na wajjin turtaniif galatoomaa ulfaadhaa sinin jecha hanga viidiyoo biraatti walitti deemtu immoo turtii gaarii siniif haa ta'u. Bye bye.